Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oolmaa sharafaa kan guyyaa irraa akkuma baratame qabannee isiniif dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Waan bannee turreef dhiifama guddaa gaafachaa. Oolmaa sharafaa kan guyyaa irraa kan gabaa gurraacha akkasumas baankiiwwan keessaa baankii kamtu gatii olaanaadhaan sharafaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Duraan dursee yuuroo irraa eegalla. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 144.41 yommuu sharafamu, baankiiwwan keessaa immoo baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankiin Naatiidha. Innis qarshii 136.95 sharafaa jira. Paawundiin tokko qarshii 173.33 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankii Wagaagan gatii olaanaadhaan qarshii 157.26 sharafaa jira. Swiss Frankiin tokko qarshii 155.33 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Daabshin qarshii 140.99 sharafaa jira. Diraamni Dubaay yookiin diraamni United Arab Emirates tokko qarshii 37.34 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Global immoo qarshii 36.66 sharafaa jira. Doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa irraa qarshii 137.16 yommuu sharafamu, gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiin Ahaduu gatii olaanaadhaan qarshii 125.25 sharafaa jira. Doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 98.18 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Innaat gatii olaanaa qarshii 88.76 sharafaa jira. Itti aansuudhaan Riyaalli Saawudii tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 36.53 yommuu sharafamu, baankii Abbaayitti immoo qarshii 32.43 sharafamaa jira. Chaayinaa Yuwaaniin tokko qarshii 18.94 yommuu sharafamu, baankiin Innaat immoo gatii olaanaadhaan qarshii 17.63 baankiiwwan keessaa sharafaa jira. Suudish Kiroon tokko qarshii 12.43 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Wagaagan baankiiwwan hundaa keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 11.52 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 89.31 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankii Abisiiniyaatti immoo gatii olaanaadhaan baankiiwwan keessaa jechuudha qarshii 80.2 sharafaa jira. Akkasumas diinaarri Joordaanii tokko qarshii 193.96 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, diinaarri Kuwait tokko immoo qarshii 445.97 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Oomaan Riyaaliin tokko qarshii 356.25 yommuu sharafamu. Oolmaan gabaa irraa kana fakkaata. Waan hojiin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa.